Sababa hongeen naannoo Oromiyaa godinaalee 11tti mudateen uummanni miiliyoona 3 ol deeggarsa barbaadu jechuudhaan ibsee jira. Buusaan Gonfaa Oromiyaa waggoota muraasa darbaniif roobni waan hin roobneef akkasumas yeroo eegee waan hin roobneef namoonni hedduun akka rakkoo midhaan nyaataa fi bishaan dhabuuf saaxilaman akkasumas horiin kumaatamaan lakkaa'aman akka du'an ibsamee jira. Buusaa Gonfaa Oromiyaatti itti aanaan itti gaafatamaa fi daayiriktarri balaa hir'isuu obbo Beenyaa Dureessaa hongee godina kibba baha naannichaatti mudateen hawaasni rakkoof saaxilameera jedhan. Hongeetiin kan miidhame akka waliigalaatti Boorana dabalatee Gujii lixaa, Hararge bahaa, Hararge lixaa, Baalee bahaa, Arsiin irree gammoojjiin hin jira. Arsii lixaa gammoojjiin hin jira. Hongeetiin gara godina 10 keessatti namni walumaa gala hongeetiin kan miidhaman egaa naannoo miliyoona 3.2 kan ta'u. Kanaaf hongeen miidheera. Kanaaf immoo deeggarsi barbaachisaa ta'e karaa naannoos kaaneef irree karaa federaalaa haaluma kanaan taasifamaa jira jechuudha. Obbo Beenyaan akka jedhanitti keessumaa godina Booranaatti sababa hanqina roobaatiin roobni waqtii isaa eegee roobuu dhabuudhaan waqtii 4 waan darbeef hongeen hammaateera jedhan. Amma Boorana keessatti hanqina midhaanii kan mudatee qorannoo keenyaan adda ba'e naannoo 600,000 ammas dabalataan gara 263 kan ta'u nama atattamaan nyaata barbaada jedhu dhiyaateera godinarra. Kanaafis egaa gara 800 ol kan ta'u namni hanqina nyaataaf saaxilameera. Amma danda'ame egaa kanaaf deeggarsi dhiyaachaa jira godina sana keessatti. Obbo Abduu Bullee jiraataa aanaa Dirree godina Booranaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii gargaarsi uummataaf kennamaa jiruu fi rakkoon uumame kan waliin madaalle ta'uu ibsaniiru. Boorana keessa jira akkuma leema. Rakkoon jiru oola waggaa 5 fuuftee jiraachuus namni hundi qaba. Waggaa 5 waaqni roobni. Namni jaarrotii haadholiin dugubbaa jiran. Gargaarsi mootummaa haadhuuf gahaa miti. Tasuma fuula gariin dhaqqabne yoo gammaatti. Fakkeenyaaf Boorana naannoo Dirree hundayyuu waliin gahuu hin dandeenye. Gargaarsi kennamuyyuu 50 kg xiqqa. Bishaanleen hin jiru waggaa 5 maddii waan gogeef. Garamaa jiran keessumattuu haadholiin ulfaa jaarrotii fakkeenyaaf naannoo magaalaa fudhan kiiloomeetira 17 miilaan deemanii shamarran fa'aan deemanii karaa gaggabaa jiran. Rakkoo akkana hammaata guddaa jira yoo achi nuti taate haalli jirkan fakkaatee inni jira. Komii jiraattonni hanqinni gargaarsaa fi bishaanii haala rakkinicha madaaluun dhiyaachuu dhabuu ilaalchisuudhaan kaasaniif obbo Beenyaan deebii kennaniiru. Iddoo hunda deemaa jira. Amma iddootti harcaatiin haa jiraatu malee Hararge bahaa, Hararge lixaas deemaa jira. Baalee bahaas iddoo hundayyuu hin jira. Gargaaramtoonni godinaan hundinuu hin jiran. Waliigala garuu darbee amma Gujii fa'aa fudhatee huratte hanqinni kun xiqqoo yeroo tokko addaan ciccituutu jira. Kanarraa kan ka'e hamma danda'ametti mootummaan deeggarsa nyaataa dhiyeessaa jira waanuma jedhu. Bishaan irrarree nyaata beelladaa irree dhugaatii namaaf irree baay'inaan deeggarsi taasifamaa jira. Keessumaa naannoo amma akka waliigalaatti bishaanumaaf watartiraa kan jedhamutu jira. Bootteetiin bishaan dhiyeessu akka waliigalaatti naannoon biiroon bishaanii fi ineerjii gara boottee 26 ana barbaachisa jedhee dhiyeesseera. Kana keessa naannoo boottee 13 achi godinaalee adda addaa keessa gaheera jechuudha. Amma godinaalee Booranaa amma fudhanne naannoo 21 bootteen naannoo sana amma tajaajilaa jira jechuudha. Hooggansi kun itti dabaluudhaan hongee naannichatti mudateen ji'a adoolessaa bara 2014 irraa eegalee godina Booranaa keessatti horiin 100,000 olitti lakkaa'aman du'uu isaanii ibsaniiru. Ammas nyaanni horii fi bishaan gahaan namaafis ta'e horiif kan hin jiraanne yoo ta'e rakkoon kun daran hammaachuu mala jechuudhaan obbo Beenyaan hubachiisan. Gama biraatiin akka gabaasa UN Ochaatti hanqinni nyaata madaalawaa naannichatti sababa hongee fi walitti bu'iinsa waggoota darbaniin mudateen dabalaa dhufuunsaa ibsameera. Godina Arsii, godina Baalee, Boorana, Baalee Bahaa, Gujiif Gujii lixaatti hanqinni nyaataa baatii onkololeessaa bara darbe waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu 40% ol dabaleera. Ga'aa ta'uu baatus deeggarsi nyaataa fi soorata madaalawaan itti fufee jira jechuudhaan gabaasni kun eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.